Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota, jaalatamtoota, maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam, kabajaa fi gargaarsi ergamtoota kan isin biratti argan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyoo qulqullaatiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu, akkam yoo nageessaan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Addan baatutti ati teenya, ati qulqullootaa, kennaan fannoo jalaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin barannaa kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu anaan teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos isiniinis immoo bakka jirtan hundatti akka dhaggeeffattaniif laphee qulqulleettii Liidiyaa isiniif kennee nuuf kennee akka nu gargaaruuf Waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa kan galateeffameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Amiin. Yeroodhuma soomtan immoo akka warra of agarsiistuu nyaara keessan hin guurina. Isin soomuun isaanii namatti akka hin mul'atiin fuula isaanii ni bosonsu jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:17 irratti. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti dubbii kanaan waliin ni barannaa, kan nu barsiisu, kan nu gorsu Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu dubbiin kun maaliif dubbatame? Eenyutu dubbate? Kitaaba kam yookiin wangeela kam irratti katabame kan jedhu waliin bal'inaan ilaalla jechuudha. Yeroodhuma soomtan jedhe egaa qulqullichi Maatiyos jechuudha. Yeroodhuma soomtan sinii akka warra qulqullichi gooftaan keenya Fayyisaa keenya jecha kana kan nuuf dubbate gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkasuma jedhe yeroodhuma soomtan sin immoo akka warra of agarsiistu yookiin immoo akka warra of na ilaala jedhanii warroota addunyaa irratti ba'anii of agarsiisan sana nyaara keessan hin guurinaa. Yookiin ani soome jettanii namootatti hin himatinaa. Soomni keessan dhokataa yaa ta'u. Amma egaa akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti torbeewwan kana keessa torbee soomii keessa jira jechuudha. Egaa manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo soomiiwwan bakka gurguddoo lamatti kaafti. Innis soomii labsii fi soomii dhuunfa jedhama. Soomiin dhuunfa jechuun namni tokko kophaa isaatti kan soomu dhokataan namoota biraatti osoo hin argin abbaa lubbaa yookiin abbaa lubbuu isaatti himatee jecha isaatiin jechuudha. Labsii osoo hin taane dirqama osoo hin taane kophaa isaatti dhuunfa isaatiin sa'aatii barbaade yeroo barbaade waggaa barbaade keessa ji'a barbaade keessa soomuu kan danda'u jechuudha. Egaa soomiin dhuunfaa soomii yeroo baay'ee kan soomamu yeroo bara haaraa dhufu Phaagumee bultii tokko kaasee hanga bultii 5 namoonni baay'een soomii dhuunfaa ni soomu jechuudha. Akkasumas soomii dhuunfaa bara haaraa, bara nagaa, bara gammachuu, bara kana, bara moofaa kana, bara haaraatti nu jijjiirta jedhanii warroonni soomii dhuunfaa qabatanis ni jiru. Egaa soomii dhuunfaa akkanaatiin eegalaallee hiikkasaa bal'inaan immoo soomii labsiitti ilaalla jechuudha. Soomii labsii immoo bakka gurguddoowwan torbatti qooda mana amantaa keenya keessatti jechuudha. Inni jalqabaa soomii duuka bu'oonni soomii raajotaa jechuudha. Inni jalqabaa soomii raajotaa yookiin soomii gannaati. Akkasumas inni lammaffaa soomii ayyaana jala bultii cuuphaa yookiin gahaad jedhamu sana. Soomiin inni sadaffaa immoo soomii Nanawwee yookiin uummanni Nanawwee kan soomanidha. Akkasumas soomni inni afuraffaa immoo soomii guddicha yookiin Abiy Tsoom kan jennuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 kan ittiin soomedha. Soomii sanaadha. Soomii inni shanaffaan immoo soomii duukaa bu'oota yookiin hawaariyaatiin Hafuurri Waaqayyoo nu bu'aaf jedhanii kan soomanidha. Akkasumas immoo soomii inni ja'affaan immoo soomii filsataa jedhama. Amma soomii irra jiru jechuudha. Soomii haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif jecha qulqulloonni duukaa bu'oonni Waaqayyoo kan soomanidha. Akkasumas immoo soomii inni torbaffaa soomii fayyinaa jedhama. Soomii fayyinaa jechuun immoo guyyaa hundi keenya guyyaa roobii fi jimaata kan soomnudha jechuudha. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti soomiiwwan torban kana erga ilaallee nuti amma kan ilaallu soomii filsataati jechuudha. Egaa soomiin amma wayitawaa keessa jirru yookiin wayittiin keessa jirru soomii filsataati. Soomii filsataa kanarraa jechuun isaarraa akkuma dubbannu soomii filsataa. Filsata jechuun jecha falaasa jedhurraa kan dhufe tokkorraa gara biraatti bakka tokkorraa gara bakka biraatti deeme jechuudha. Egaa jecha kan soomii kana eenyutu soomee maaliif soomame akkamiin soomame kan jedhu immoo gabaabinaan dubbii Waaqayyoo waliin ilaalla hundi keessan waliin ta'a. Egaa soomii kana kan nuuf soome
duka buuta waaqayyooti. Duka buuta waaqayyo 12 jechuudha. Isaan kan soomaniif haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gara biyya lafaa kana dhuftee Haannaa fi Yaaqeem irraa erga dhalattiin boodatti mana ishee jedha kitaabni qulqulluun akka nuuf dubbatu. Mana ishee waggaa 3 jiraatte, akkasumas immoo mana qulqullummaa waggaa 12 jiraatte. Ergasii bakka jireenya lafarraa kana waggaa 64 erga jiraatteen boodatti akkas jedheen jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Yaa haadha koo ati amma foonii fi lubbuun kee gargar ba'uuf ni malaa ittiin jedha. Yeroo kana isheenis akkamittiin duuti naaf malaa, akkamittiin duun danda'ama jetteeni haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gaafatte jedha. Yeroo kanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilma jaalalaati, abbaa jaalalaati. Kanaaf si'oolii keessa lubbuuwwan jiran haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gara samii fuudhee lubbuuwwan si'oolii keessa jiran daawwachiise jedha. Yeroo daawwachiisu kanatti haati teenya maal jette? Ergaa lubbuuwwan si'oolii kana keessa jiran yoo naa fayyiste yookiin lubbuuwwan as keessa jiran kana yoo naa maarte ani si'a tokko miti si'a 7 nan du'aa jette haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Egaa ishiin ilma namaa jaalachuu ishee, dhala namaa hundaa jaalala ishee akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irratti jaalala amma qaraanioo irratti nuuf argisiisanatti, yeroo isaan rukutaa jiranitti, yeroo isaan reeba jiranitti, yeroo isaan fannisaa jiranitti maal jedhe Waaqayyo gooftaan? Isaan waan godhan hin beekaniiti dhiifama taasisiif jedhee kadhachaa ture jechuudha. Arjummaa isaa, jaalalli isaa, dhala namaatiif jaalala inni qabu hanga qaraaniitti nuuf agarsiise. Egaa haati teenyas qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif lubbuu kana yoo naa fayyiste, lubbuu kana yoo naa maarte ani si'a tokko miti si'a 7 nan du'a jette. Egaa haati teenyas Waaqayyo gooftaan wanta ishee raawwate haati teenyas foonii fi lubbuu ishee gargar ba'e jedha. Yeroo foonii fi lubbuu ishee gargar ba'utti duuka bu'oonni gooftaa gara Geetsemaaniitti awwaalchaaf dhaqanii jedha. Awwaalchaaf gad dhaqanii yeroo deemanitti warroonni Yihuudootaa kan jedhaman irratti mari'atan maal jedhanii? Egaa Yesuus Kiristoos kan jedhamu sunis soomee du'ee akkasumas du'aa ka'e jedhanii karaa biyya lafaa kana dhiisee samiitti ol ba'e jedhanii nu gowwoomsaa turanii, namoota keenya nu jalaa fudhachaa turanii. Kanaaf iyyuu haati isaati kutunis du'aa ni kaati jedhanii haadha isaa tana jechuudha Maariyaam foon ishee reeffa ishee gubuuf irratti olii galan. Egaa namichi Toofaniyaa jedhamu tokko namicha jabaa, namichi irreen isaa baay'ee jabaa kan ta'e, namicha sodaatama kan ta'e tokko ture. Namichi kunis baay'ee waan sodaatamaa ta'eef, irreen isaa waan cimaa ta'eef foon haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gubuuf ka'e jedha. Yeroo ka'u kanatti haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam foon ishee siree irra ciisa ture. Yeroo kanatti inni humna isaatiin harkaan barrii sana banee yeroo seenutti reenfa haadha teenya yookiin immoo foon haadha teenya fuudhee gubuuf yeroo deemee siree irra ga'utti harki isaa sun siree irratti addaan cite jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Ergamtoonni Waaqayyo seefiidhaan harka isaa sana bakka lamatti addaan kutan jedha. Egaa yeroo sanas haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ija banattee ilaaltee wanti kun akkamiin ta'e jettee ajaa'ibsiifattee yeroo kanatti Waaqayyo gooftaa namicha Toofaniyaa jedhamu kun yeroo ilaaltutti harki isaa irra hin jiru, qaamni isaa kobaata. Harki isaa siree isaa irra waan jiruuf yeroo kanatti haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ni naate yookiin immoo baay'ee gaddite. Ilmas ishee laalgaa kana hubadhaa yaa maatiiwwan Waaqayyo. Maaliif haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam miidhuuf dhufe garuu Toofaniyaa kan jedhamu sun garuu ishiin maal goote? Yaa ilma koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ati mee namicha kana naaf fayyisi, naaf maari jetteeni arjummaa ishee, jaalala ishee qabduun yoo isaan miidhaa jiranu miidhummaa ishee dhiiste jaalala isheetiin, arjummaa isheetiin haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam namicha kana harka isaa akka deebisuuf Waaqa gooftaa ilma ishee kadhatte. Yeroo kana harki isaas ni deebi'eef jedha. Ergisumaan yeruma sanatti jechuudha haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam qulqullicha Cuuphaa Yohaannis waliin gara biyya lafarraa gara biyya samiitti ol fudhataman ergamtoota qulqullootaan gara biyya lafa samiitti ol ba'an jechuudha. Egaa gabaabinaan kutaa lammaffaa kanaan xumurreerra. Akkasumas immoo yeroo dhufuttis immoo waa'ee soomii jechuudha bal'inaan ni ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu waliin yaa ta'u
kan nu gorse kan nutti hime Waaqayyo Gooftaan maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።